odeeffannoo baargama argannetti gaafan ce'u FA Ingilaandii marsaa nuusa xumuraatiin taphoonni ni taphatamu. Liverpool Manchester City waliin morkiin taasisuun eegama. Manchester Cityin dursee waancaa Karabaa'oo Ingilaandiin Arsenaal injifachuudhaan shaampiyoonii ta'uunsaa ni yaadatama. Liverpool waliin amma morkii jabaa taasisaaf kan eegamu. Manchester Cityin bara 2018-19 waancaa FA, waancaa Premier League Ingilaandii fi waancaa Karabaa'oo Ingilaandii fudhachuudhaan bara waancaa biyya keessa sadiitti fudhateedha. Kana yoo kan milkeessu yookaan immoo bara kana yoo irra deebi'eetiin waancaa sadeen kana kan injifatu ta'e waggoota torba dura seenaa ofiisaa hojjete sana kan irra deebi'u ni ta'a. Premier League Ingilaandiin sadarkaa 5ffaa irratti kan argamu. Liverpool waancaa FA fi waancaa Champions League qofaan shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa kan inni qabu. Kanaaf FA'dhaan iddoon inni itti qoramaaf eegamu inni guddaan amma asitti Manchester City kaka'umsa olaanaa irratti argamu waliin kan taphatudha. Tapha kana injifateetiin marsaa itti hin darbu taanaan carraan inni waancaa lama argachuu bara kanaa kan jalaa dhiphatu ni ta'a. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan taphoonni heddummachuun taphattootaaf taphattoonni boqonnaa akka dhaban taasiseera jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Ji'oota 9f garaagarummaa guyyoota 3tiin dorgommii garaagaraa irratti taphatta. Kun immoo dhiibbaa akka qabudha kan inni ulfaata ta'uu isaaniiti kan kaasanii, garuu ammoo osoo hin yaadamin dorgommii Champions League Awurooppaa keessaa ba'uun isaanii ni yaadatama. Amma xiyyeeffannaan isaanii tapha Liverpool waliin taphatan kan akka ta'es kaasaniiti jiranii. San booda ammoo tapha dilbata chaanuutiif akka qophaa'anidha kan dubbatanii. Taphni suni tapha xumuraa carraa shaampiyoonii Premier League ta'uu fi dhiisuu isaanii ittiin adda baasan ta'us Pep Guardiolaan kaasaniiru. Pep Guardiolaan taphataa bara kana Liverpool waliin gargar ba'u Mohamed Salaan dinqisiifataniiti kan isaan jiranii. Taphataa akkamii akka ta'e ibsuun ulfaataadha kan jedhan Pep. Goolis galchaa kubbaas inni mijeessaa, inni dhugumaan goota kubbaa miilaa kilaba Liverpool Premier League keessattis waan hojjeteen kabajamuu qaba jechuudhaan taphataa kanaaf kabaja qaban kan ibsanii. Leenjisaa garee biyyaalessaa Ingilaandii Toomaas Tuuchel ammoo Phil Foden carraan hirmaannaa waancaa addunyaa biyyattii waliin argachuu isaa dhibbaa ta'uu kaasuun isaanii ni yaadatama. Kun ammoo sababa Manchester City keessatti yeroo taphaa argachuu dhabuu isaarraa kan ka'edha. Ammas Pep Guardiolaan taphataa kana ni fayyadamu moo hin fayyadaman kan jedhu ni eegama. Taphataan kun keessattuu baroottan darban Manchester City waliin taphataa seenaa hedduu hojjetedha. Pep Guardiolaan ammoo taphattoota akka Antooni Semenyo fi Ryan Cherki fa'aa qabaachuun Phil Foden dabalatee taphattoota akka Sabino fa'aa carraa taphaa dhabsiisaa jiraachuun isaanii yaadatama. Bara kana Premier League'dhaan Phil Foden taphoota 182 qofa kan inni taphate. Antooni Semenyoon jijjiirraa waqtii amajjiitiin kilabichaaf mallatteessee isaa ol taphateeti kan inni jiru. Taphatichi ga'umsa isaa fooyyessee kana booda Manchester City keessatti carraa taphaa argata laata wanti jedhus ni eegama. Ryan Cherkiin tapha xumuraa waancaa Karabaa'oo irratti kubbaa miilaan ol dhidhiituu akka nama shaakala hojjechuutti kophaa isaa ol dhidhiitee taphachaatiin kan inni ture. Kun immoo qoosaa ture tuffii agarsiisa jedhameeti miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa turuun isaanii yaadatama. Tapha Liverpool waliin taphatan kanaanis taphataan kun xiyyeeffannoo argateera. Isa saniin wal qabsiisanii wanta akkasii sana irra deebi'aa laata kan jedhudha haasamaatiin kan jiru. Deeggartoonni Manchester City ammoo yeroo Ryan Cherki kubbaa qabatu laaltee ittiin bohaaruun namatti tola jechuudhaan taphataa kanaaf dinqisiifannaa qaban ibsaniiti kan isaan jiranii. Liverpool ammoo tapha kanaan lammii Sweden ganna 26 miidhamarra kan ture Alexander Isak deebi'uu malaa fi kan inni eegamu. Taphataan kun gara shaakalaatti deebi'eetiin kan inni jiru. Tapha kanaan ni deebi'aa fi kan eegamu Chelsea Stamford Bridgetti kilaba liigii tokkoffaa Ingilaandii keessa jiru Port Vale waliin kan inni taphatu. Port Vale kilaba akkuma kaase liigii gadii keessatti taphatudha. Kun ammoo Chelsean tilmaama injifannoo olaanaa akka argatu taasiseetiin kan inni jiru. Taphataan sarara jidduu Chelsea ji'a darbe keessatti leenjisaa duraanii kilabichaa Enzo Marescaan ari'amuu isaaniitti akka hin gammanne kan dubbate Enzo Fernandez amma egereen isaas Stamford Bridge keessatti maal akka ta'u yaaddoo keessa jiraachuu isaati kan haasa'amaatiin jiru. Inni waa'ee egeree isaas hin dubbanne yaada inni kenne irratti leenjisaan kilabichaa Liam Roseelier akka mufataniidha haasamaatiin kan jiru. Amma teessoo jijjiirraatti gadi buusaniiti jiranii. Leenjisichi tapha kanaan
taphataa gatii olaanaan kilabichiitti baaseetiin biti kana kan hambisanii sababni isaa immoo taphoota kana booda hafaniif keessattuu tapha Manchester City waliin qabaniif boqonnaa akka argatuuf jedhaniiti yaada kan kennanii ta'us dhimmichi kana osoo hin taane yaada taphaticha Champions League Awurooppaa PSG'n gaafa mo'aman dorgommicha keessaa gaafa hafan leenjisan duraanii kilabichaa ari'amutti gammachuu akka hin qabne dubbachuun isaatiin wal qabateeti jedhamaatiin kan jiru waancaa 3 morkachaatiin kan jiru Arsenaal boruma gara Seentimeerii maluun Southampton waliin morkiin taasisuun eegama waancaa 4 morkachaatiin ture ta'us waancaa Karabaa'oo Manchester City'n mo'ameetiin dhabuun isaanii yaadatama amma taphoota intarnaashinaala booda gara tapha kanaatti kan deebi'u taphattoota hedduu immoo miidhamaan dhabeetiin kan inni jiru taphataan miidhamaa yeroo dheeraa qabu Mikel Merinoodha. Kanaan alatti taphattoonni hedduun immoo taphoota boqonnaa intarnaashinaala yeroo biyya isaanii tajaajilan tapha michoomaa akkasuma immoo tapha gulaallii waancaa addunyaa tapha mo'atanii darbuu irratti taphattoonni hedduun akka miidhamanidha kan gabaafame. Maartin Odeegaard miidhama qabaachuu isaa himameetiin jira. Gabriel Magaalesh innis miidhama jilba isaa irra mudateen miidhama salphaa qaba jedhameetiin kan inni jiru. Carraan taphachuu isaanii dhibbaa akka ta'edha kan gabaafame. Wiiliyaam Saalibaan ammoo osoo boqonnaa intarnaashinaalaatiif hin deemin dura tapha Manchester City waliin qaban irratti kan miidhame. Bukaayoo Saakaan immoo tapha gareen biyyaalessaa Ingilaandi madaallee ga'umsaa Jaappaan waliin taphatan irratti miidhameeti kan dirreedhaa baay'ee Declan Rice akkasuma kanaan alatti Leandro Trossard Hinkaappee Yuventus warreen miidhamaa salphaan kilabicha tajaajiluu fi dhiisuun isaanii adda hin bahinidha. Ebriche Eze fi Nooni Maduukiin immoo yeroo muraasaaf yookaan guyyoota muraasaaf taphatti akka hin deebine yookaan taphachuu akka hin dandeenyedha. Himamaatiin kan jiru Mikel Arteetaan waggoota jaaboodhaan waancaa FA fudhachuudhaaf carraa bal'aa akka qabanidha kan gabaafame. Kilaboonni isaan hanga xumuraatti waliin taphatan kilaboota sadarkaan yookaan immoo ga'umsa hangas mara hin qabne jedhamaatiin kan jiru. Kanaaf Optaan carraan waancaa FA Ingilaandi kana injifachuu isaa dhibbentaa 36 yookaan immoo harka caalu kenneefiiti kan inni jiru. Dilbata West Ham United Leeds United waliin taphachuudhaan kilaboonni walakkaa xumuraa waancaa FA kanaaf darban adda bahu. Odeeffannoo biraa waa'ee Premier League Ingilaandiin wal qabateen gaafa darbu taphataa cimaa akkasuma leenjisaa cimaan kan ji'a darbee adda baheetiin kan inni jiru. Bruno Fernandes taphataa cimaa Premier League Ingilaandii ji'a bitootessaa jedhamuudhaan kan badhaafame. Kanaanis seenaa Cristiano Ronaldo qooddateetiin kan inni jiru. Dusaan taphattoota Manchester United Bruno Fernandes taphoota 4 ji'a bitootessaa keessa taphateen goolii 2 galchuun isaanii yaadatama. Kanaan alatti ammoo kubbaa goolii ta'an 4 hiriyoota isaatiif mijeesseetiin kan kenne. Bruno Fernandes yeroo ja'affaaf taphataa cimaa ji'a kan Premier League Ingilaandii jedhamuudhaan badhaafameetiin kan jiru. Cristiano Ronaldo qofa kana kan dalagee seenaa isaa qooddateetiin jira. Kana booda yeroo tokko taphataa cimaa ji'a jedhameetiin badhaafamnaan seenaa Harry Kane, Sergio Aguero akkasuma Mohamed Salah kan qooddatu ni ta'a. Bara kana kubbaa goolii ta'an 16 mijeessee kennuun riikardii Manchester United David Beckhamin kubbaa 15 mijeessee kennuun bara 1999 qabame. Fooyyessee Bruno Fernandes seenaa Premier League riikardii Thierry Daniel Henry bara 2002 bara 2002 fi 2003 akkasuma Kevin De Bruyne bara 2019 fi 2020 kubbaa 20 mijeessanii kennuun qabatan qooddachuudhaafis taphataa carraa qabudha. Kubbaa goolii ta'an 4 mijeessuun qofatu isarraa eegama. Jaankuleessaa keessa erga biraan immoo taphataa cimaa jedhame. Fernandes taphataa Manchester United badhaasa kana fudhatee ta'eetiin kan inni jiru. Kanaan alatti leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan yeroo 8ffaaf leenjisaa cimaa ji'a kan Premier League Ingilaandii ta'uudhaan badhaafamaniiti kan jiranii. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan ji'a bitootessaa keessaa garee isaa qofatu taphoota taphate hunda injifate. Arsenaal Premier League Ingilaandiin Chelsea, Brighton fi Everton injifachuun waggoota 22 booda shaampiyoonii liigichaa ta'uuf tapha qixxeessituu tokko Manchester City waliin qabuun alatti goolii yookaan qabxii 9 liigichaa dursaatiin kan inni jiru. Garaagarummaa qabxii 9tiin yeroo 8ffaaf badhaasa kana kan fudhate Mikel Arteetaan Sir Alex
Ferguson yeroo 27 akkasuma Arsene Wenger yeroo 15 Pep Guardiola yeroo 12 David Moyes yeroo 11 Jurgen Klopp immoo yeroo 10 badhaasa kana fudhatanii isaanitti aanuudhaan leenjisaa jaffaa badhaasa kana yeroo hedduu injifatee ta'eetiin kan inni jiru. Erga leenjisaa Arsenal ta'e ammoo hanga Arteta yeroo hedduu badhaasa kana kan fudhate hin jiru. Nuno Espirito Santo yeroo 6 akkasuma Pep Guardiola yeroo 5 fudhataniiti kan jiranii. Kanaaf Mikel Artetaan yeroo 8ffaaf badhaasa kana kan fudhatanii. Taphoonni liigota seereetiilee boruu itti fufuudhaan kan taphataman ni ta'a. Inter Milan, Roma, AC Milan, Napoli waliin torbee kana morkiin taasisan kan eegamudha. La Ligaan Spain torbee 30ffaanis har'aa eegaluudhaan kan taphatamu tapha torbee kanaatiin yookaan taphoota torbee kanaatiin Atletico di Madrid Barcelona waliin morkiin taasisu ni eegama. Kanaan alatti odeeffannoo liigota keessaa gaafachaa achi baanu leenjisaan garee biyyaalessaa Italy Gennaro Gattuso hojii leenjisummaa isaanii dhaabaniiti kan jiranii. Fedhaan kan hojii leenjisummaa isaanii dhaabanii biyyattiin keessattuu waancaa addunyaa yeroo sadaffaaf osoo hin hirmaatin hafuu isheetiin wal qabatee leenjisichi hojii leenjisummaa isaanii fedhaan kan dhiisanii. Kana dura hooggantoonni federeeshinoota biyyattii fedhaan hojii leenjisummaa isaanii dhiisuun ni yaadatama. Kanaan alatti Gianluigi Buffonis fedhaan hojii dhaabeetiin kan inni ture. Amma leenjisaan garichaas fedha isaaniitiin hojii leenjisummaa garee biyyaalessaa Italy dhaabaniiti kan jiranii. Odeeffannoo maddeen Afrikaatti argannetti dabarru. Kana dura taphattoonni akka Vincent Kompany fi Romelu Lukaku faanti taphachuuf kan didan Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo walakkaa jaarraa tokkootiin booda waancaa addunyaatiif darbiteetti. Leenjisaan garichaa Sebastian Desabre garichaa keessatti jijjiirama arguun barbaadaa jedhe. Isbaa'uddin Shifaa. Son will be an in-swinging ball towards the near post, sneaks through, it's in! Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo tapha xumuraa gulalli waancaa addunyaan golii 1-0 Jamaayikaa injifachuun waancaa addunyaaf waggoota 52 booda darbe. Golii injifannoo Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo daqiiqaan 90 xumurame. Abbaa injifatu adda baasuuf daqiiqaa dabalataa 30 kenname irratti Alex Twanzebetu galche. Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo kallattiin carraa darbuu dhabus gulaalli lammaffaan Kaameroonii fi Naayijeeriyaa injifachuun gulaalli xumuraan ammoo Jamaayikaa mo'achuun walakkaa jaarraa tokkoon booda hirmaannaa argate. Yeroo dhumaaf bara 1974 yeroo biyyattiin maqaa Zaayir jedhamuun yeroo waamamtutti naannoo gammoojjii Sahara Afrikaa irraa biyya jalqabaa waancaa addunyaaf dabartees turte. Biyyattii tasgabbii siyaasaa dhabdee raafamaa jirtuu fi waraana waliin nageenya dhabdee Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoof hirmaannaan waancaa addunyaa kun hiika olaanaa qaba. Amma gareen Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo kun taphattoota warra biyya keessatti dhalatanii fi taphattoota biyya alaa diiyaaspooraa irraa dhalataniin ijaaramee biyyatti boonsaa jira. Hirmaannaa waancaa addunyaa bara 1974 yeroos maqaa biyya Zaayir jedhamuun garichi goolii 9-0 Yugoslaaviyaadhaan injifatamuu ni yaadatama. Yugoslaaviyaanis amma jirtu. Yeroo lammaffaaf biyyattii waancaa addunyaaf kan dabarsan leenjisaan lammii Firaans Sebastian Desabre garicha keessatti jijjiirama arguu barbaadu. Leenjisichaaf mindaan yeroo isaa eegee kaffalamuu baatus bakka shaakalaa garicha madaaluu mijatu baatus hanqinoota hunda keessa darbuun injifatanii. Gareen Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo waancaa Afrikaa bara 2023 hanga nuusa xumuraaf malee. Waancaa Afrikaa bara 2025 garuu marsaa 16 gaggeeffame. Kun garicha kakaasu keessatti gumaacha qaba. Leenjisichi qabannaa taphattootaa fi leenjiin kennan taphattootaaf mijatoo ta'uun wal qabate taphattoonni biyyattiif taphachuuf filannoo akka godhatan isaan taasise. Golii injifannoo Jamaayikaa irratti kan galchee Alex Twanzebe fi Aaron Wan-Bissaka Ingilaandiif taphachuu eegalanis biyya hidda maatii isaaniitti jijjiiruun taphachuuf filatanii. Taphataan umrii 21 Noh Saadikiin Sunderland keessatti taphataa ga'umsa olaanaa mul'isaa jirudha. Beeljeem irraa waamicha isaaf taasifameef diduun Koongoo filachuun abdii biyyatti mul'isa. Biyyattiin kana dura taphattoota jajjaboo kan akka Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Pascal Kimpembe, Steve Mandanda fi Christopher Nkunku taphattoota ciccimoo Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoof taphachuu diduun Beeljeemii fi Firaansiif taphatanidha. Never been spoken before. DR Congo is going to the World Cup.
ላሊጋ ስፔንን ቦሩ አትሌቲኮ ማድሪድ ባርሴሎና ወሊን ሙርኪ cimaaf eegamu gama baarseloonati laamin yaamaal atleetico maadriid ammoo huuliyaan alvaarees taphattoota tapha boruutiin xiyyeeffannoo argatanidha. Abubakar Abdallaa. ላሊጋ ስፔን taphoon torbee intarnaashinaalitiin booda deebi'uun boru morkiin jabaan Atleetico Madrid dursaa liigichaa Baarseloonaa waliin taasisuu xiyyeeffannoo argateera. Diyaagoo Simooniin kan leenjoo Atleetico Madrid taphoota liigichaa afur waliin taasisuudhaan erga mo'atee booda torbee intarnaashinaalitiin duratti tapha darbii Madridiin 3-2 Real Madridiin mo'atameeti ture. Amma morkataa isaa cimaa biroo injifachuun hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf morkii taasisuu cimsachuudhaaf taphata. Qabxii afuriin Real Madrid caaluudhaan liigicha dursaa kan jiru kilabiin Kaatalaan Baarseloonaa immoo injifannoo isaatti fufuun taphoota liigichaa jaha walitti taasisuudhaan injifachuuf taphata. Tapha boruu kanaan booda kilaboonni lamaan Champions League Awurooppaa nuusa xumuraatiin New Camptti deebi'anii waliin morkachuu isaaniitiin boru kan injifate tapha roobitii faamilee ta'afi Atleetico Madrid yeroo lamaaf dorgommii Awurooppaatiin Baarseloonaa dorgommiin ala taasisuun seenaa gaarii qaba. Ta'us barana laaligaan tapha jalqabaa waliin taphataniin Baarseloonaan 3-1 mo'ateeti ture. San booda Copa del Rey walakkaa xumuraa Waandaa Metropolitaanotti Atleeticoon 4-0dhaan Baarseloonaa kan injifate dabalatee qabxii waliigalaatiin 4-3 injifatee tapha xumuraatiif Real Sociedad waliin gahuun ni yaadatama. Kilaboonni lamaan barana hanga ammaatti yeroo 3 waliin taphataniiru. Champions League nuusa xumuraatiin walitti dhufuu isaaniitiin barana yeroo jaffaaf waliin morkachuu fi Atleetico fi Baarseloonaan taphoota 8 darban dorgommii hundaan waliin taphataniin goolii 32 galchaniiru. Waggoota 10f Atleeticof turmaata yeroo lamaatiin kan taphate taphataan ganda 35 Anthony Griezmann xumura dorgommii bara kanaatti Los Rojiblancos gadi dhiisa jedhamee eegama. Murteessaa kana immoo torbee intarnaashinaali kanatti ibsate waan ta'eef boru deeggartoonni Atleetico Stadiumtti dhaamsi dabarsaniif ni eegama. Griezmann goolii 211 Atleeticof galchuun taphataa kilabichaaf riikardiidhaan goolii hedduu galche. Taphoota hedduu kilabichaaf taphachuudhaan afuraffaadha. Tapha kanaan morkiin taphattoonni ciccimoon liigichaa yeroo ammaa lamaan Julian Alvarez fi Lamine Yamal keessaa eenyutu ga'umsa olaanaa mul'isuun injifannoo kilaba isaaniitiif gumaachanis kan eegamudha. Taphattoonni lamaan kilaboota isaaniitiif barana goolii hedduu galchuun ni dursu. Taphataan Atleetico Julian Alvarez kilaba Kaataalaan irratti goolii 3 galcheera. Bara darbee Waandaa Metropolitaanotti Baarseloonaan 4-2 tapha mo'ateen Alvarez fi Yamal goolii galchaniiti turani. Tapha kanaaf Baarseloonaan Rafinyaa miidhamaan dhabuu isaatiin Lamine Yamal irratti abdii kaata. Yamal dorgommii hundaa taphoota 7 darbaniin goolii 6 Baarseloonaaf galcheera. Ammas ga'umsa sanatti fufuudhaaf morkiin taasisuun eegama. Laaligaa Speen kanaan boruma sadarkaa lammaffaa kan jiru Real Madrid gara Mallorca imala. Real Betis Ispaanyol waliin yoo taphatu dilbata Hetafen Athletic Club Valenciaan Celta Vigo Real Oviedo Sevilla Alaves Osasuna waliin taphatu. Atletico Madrid shooting. Gianluigi Buffon aangoo garee biyyaalessaa Itaalii keessatti qabu gadhiiseera. Goolii eegaan cimaan duraanii Gianluigi Buffon waggoota lamaan darban dursaa garee biyyaalessaa Itaalii ta'uun tajaajilaa ture. Garee biyyaalessaa Itaalii waancaa addunyaaf dabarsuu kaayyoo ture kana galmaan ga'uu hin dandeenye jedhe. Leenjisaan garichaa Jenaro Gattusonis hojii leenjisummaa garichaa gadhiisuuf eegama. Dhiifama pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itaalii Giraaviinaanis fedhii ofiin kaleessa aangoo gadhiisaniiru. Jabana pirezidaantichi hoogganaa turan Itaaliin taphoota waancaa addunyaa lama irratti walitti aansuudhaan osoo hin hirmaatin hafte. Gareen biyyaalessaa Itaalii qabxii dhabuu pirezidaantichi qabxii dhabuu garichaatiin akka hojii leenjisummaa gadhiisan ibsameera. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itaalii waxabajjii dhufuu yaa'ii waliigalaa taa'uun pirezidaantii haaraa akka filatu eegama. Itaaliin carraa waancaa Awurooppaa bara 2032 qopheessuuf argatte irraa fuudhamuu danda'a jedhameera. Biyyattiin bara 2032tti waancaa Awurooppaa akka qopheessitu carraa argatus bu'uuraalee misooma ispoortii irratti hojjetaa jirtu laafadha jedhame. Itaalii waliin ta'uun kan keessummeessitu Turkiyyiin garuu qophii bareedaa akka taasifte himamaafii jira. Pirezidaantiin kaptaan kubbaa miilaa Awurooppaa Aleksaandar Shefariin Itaalii waancaa Awurooppaa bara 2032 Turkiyyii waliin ta'uun qopheessuuf carraa argatte irraa fudhatamuu danda'a jedhaniiru. Bu'uuraaleen misooma ispoortiin yeroon xumuramuu dhabuun abdii akka jalaa fashaleesses himameera. Kufaatii kubbaa miilaa biyyattii kan gaafataman pirezidaantichi rakkoo guddaan siyaasa kubbaa miilaa fi siyaasa dhugaa gidduu jiru hubachuu dadhabuudha jedhan. Abbootiin siyaasaa biyyattii sababa bu'uuraalee misooma ispoortii biyyattii akka Awurooppaatti gadaanaa ta'eef of gaafachuu qabus jedhaniiru.
gatiin seensa staadeemii waancaa addunyaa dabaluun isaa deeggartoota mufachiiseera. Waancaa addunyaa bara 2026 US Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoo waloon qopheessan irratti gurgurtaan tikeettii marsaan xumuraa eegalamee jira. Ta'us gatiin tikeettii seensa staadeemii harka olaanaan dabaluun deeggartoota mufachiiseera. Tapha xumuraa waancaa addunyaa tikeettiin seensa staadeemii kan sadarkaa tokkoffaa $10,990 irra ga'eera. Gatiin tikeettii jalqabarra ibsame garuu $100,100 fi $100,550 akka ta'e himameera. Tikeettiin sadarkaa lammaffaa immoo $7,380. Oduma wal qabatuun gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa kaffaltiin hirmaattota waancaa addunyaa akka dabaluuf dhiibbaa gochaa jira. Biyyoonni gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa FIFA mallaqa dorgommichaa akka dabaluu fi baasii ganna kana waancaa addunyaa irratti hirmaachuun baasan akka deeggaru gaafataniiru. Waldaan federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa FIFA dorgommii kanarraa $1 biiliyoona 11 ol akka argatu eegama.